Maali afaan gabriitti jimata afaan fabban hin arginu kana. Maal fardi. Profeesar Muhammad Kamal Tilmoo jedhamu goota hanga qaamni isaanii gahu beekumsi caaluudha. Beekaa yoo ilaaltu akkuma zaata tulluu ta'anii mul'atanidha. Godina Arsii aanaa roobeetti dhalatanii guddatan. Kan bariin bahee galma ni ga'a akkuma jedhamu san ganamaan ilmiif baanii ittiin milkaa'a. Maatii biratti quraana jalqabanii xumuruun hadiisaafillee aaliman godina Arsii keessa jiran bira naannahuudhaan beekumsaarra ittiin galma dogoggoraa raasaatiin hin jiran kana gonfachuu danda'aniitiin hin jiru. Beeksota jajjaboo godina Arsii biratti ilmi irraa baratan keessaa kanneen akka Sheek Muhammad Surur, Sheek Bashir Sa'id, Sheek Tajuddin Sheek Hussein Gasgar, Sheek Kadir Adamoyee, Sheek Aliyyi Hussein, Sheek Habib Sharif akkasuma halqaalee xixiqqoo bakka dhaloota irraa siqan akka halkaa Sheek Nasraddin Aman, Sheek Hussein Galatuu, Sheek Qaasim Goobee fi kanneen biroollee hedduu bira naannahuudhaan beekumsa yeroo ammaa akka tulluutti isaan irraa mul'atu kana walitti qabachuu danda'aniitiin hin jiru. Doktorri sochii isaanii kanatti osoo hin dhaabin godina Jimmaatti imaluudhaan alimman bebbeekamoo ta'an kanneen akka Sheek Abdul Jabbaar Jimmaa fa'a biratti baratanii sana boodas Dr. Muhammad Kamal barnoota dabalataaf gara biyya Suudaan deemuudhaan yuunivarsiitiiwwan gurguddaa kanneen akka University of the Whole Quran and Islamic Science and National University of Africa, Blue Nile University akkasuma University guddicha Afrikaa kan biyya Suudaanitti argamu kan barattoonni biyya hundarraa dhufanii itti baratan keessatti barnoota shari'aa hordofuun hanga sadarkaa doktoreetiitti gahuudhaan eebbifamanii gara biyya isaanii tajaajiluutti galan. Profeesar Muhammad Kamal Tilmoo Yuunivarsiitii Islaamaa irraa profeesarummaa kan fudhatan yoo ta'u yeroo ammaa boordii mana marii ulamaa'ota Oromiyaa keessatti miseensa ta'uudhaan qajeelfama diinii alfatawaa ammas hawaasummaa fi hojiilee kanneen biroo irratti socho'anii hawaasa tajaajilaatiin hin jiru. Kanaan alas Profeesar Muhammad Kamal Tilmoo hoogganaa Yuunivarsiitii Imaamu Shaafi'ii ta'uun dhaloota barattoota diinii barnoota qulqulluu fi sirrii kennuu keessatti daayirektara olaanaa ta'uun tajaajilaa kan jira yoo ta'u qorannoo barsiisuu fi tajaajila hawaasummaa daangaa hin qabne hojii irra oolchaatiin hin jiru. Dhaabbataa jira wallaa dhee jira bakka itti dhaabbataa jira rabbu waajii tuwaa hidhaa kore. Abshir 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 sheekotii eeggachuu gaariidha, ulamaa eeggachuu gaariidha, foon ulamaa summiidha. Namni keenya miidiyaa kanarratti hin jarjara ulamaatti jarjaruun barbaachisu ijoollee tiyya ilmaan tiyya ulamaa ofirraa eega, foon ulamaa ofirraa eega. Ulamaa waa malee waan dubbatu lafatti waan haasa'u. Ulamaan kun dhaaltuu ambiyootaati eeggadha. Maqaama ulamaa eega, makaana ulamaa eega. Ulamaatti hin dogoggorina. Adaraa wanni isinii dhaamu. Nabii Rabbiin dulloonni tokko miira keessa galtanii ustaazan arrabsinaa. Dhugaadhaan isheen mara. Kan isaanii harkatti hin qabinaa. Unafaachoon no isi jammarinya dubartiin tokko gaafa waggaa 18 yookiin gaafa waggaa 20 eerumuu qabdi. Yookiin immoo barumsa koo baradhee fixaa jette immoo waggaa 22 teessi 22 irratti eerumuu qabdi isinii galee. Shaanwaa dhugaa rabbiin nuun jedhani isaanitti dallanuu qabnu nu jaa. Garuu immoo gizee ustaazini tokko jecha akka rabbiitiin dhufanii kana ta'uu qabu gizee ustaazini nuun jedhu harkatti qabuu hin qabnu. Akkam ustaaz harkatti qabne ustaazaa arrabsina nu. Fudhachuu qabna harkaa wallaahi yoo jarri nu gorsini gorsaadhaaf abbaa keenya dhagaan jiru jarri keenya nu laalaan jiran ustaazonni immoo miidiyaa fayyadamanu gizee nu laalanii dhufanii nutti kahanu dhaga'uu qabna yoo nuun taane muu zimmachuu xaxxi jalaa isaan akkana nuun jedhanii jennee malsii ustaazaa hojii walitti deddeebisa sanaa nu kan ibiddaati silayyuu maanni. Rabbiin nu fadhiisu wallaahi rabbiin nu qajeelchu ustaazonnis tu bareechaa du'aa nu kadhaa. Bareechaa fi du'aa nu kadhaa. Rabbumti nagaadhaan biyya ormaa keessaa nu baasee rabbumti ol nu galchu baqa. Wallaahi billaahi. Wa alaikum assalaam ustaaz. Rabbumti nu qajeelchus rabbiin miidiyaa dhuma kanarraa nu galchu wallaahi laazim. Miidiyaan kuni jireenya keenyaas boriitiif isin ta'u, akiraa keenyaaf isin ta'u, maatii keenya biraaf isin ta'u, borii diqqoo eerumne deenya ilmaan keenya laalteef isin ta'u, minim kayar nagar yellawu. Rabbiin biratti salphataa nama biratti nu salphisa, ilmaan keenya borii biratti nu salphisa miidiyaan kun. Gizee ustaazonni dhufanii nu gorsuudha, nutti ka'a, akka barbaadan nutti ka'a, nutti ka'a nure. ምን ማድረግ አለብን? ከኛ ጥፋታችን እንድንማር እኮ ነው አይደለ? صح ዱጋ ደበር አሰረን ድበተኒ ተሰኒ ኩለተኒ ኡስታዘራ ጊዜ ዱበተኑ የለፍተኑ ዝን ወላሂ ላ ما بيادي كيسون حواس غوتو تكيسو ولما بيادي كيسون حواس غوتو تكيسو أيو بياتي سجسون حواس مرا سجسو ستيه من يا ربي مراد ورك يا قدوس ستيه من يا ربي مراد ورك يا قدوس أنكورا كوميتي أبا بسدادو سنجانا أنا بالغ يجي أتشو هنتي أنا دندن ديزو مخدودن سي بس خلاص أستاذ محمد بيان بارك الله فيكم قاعد يستنيتو والله maal jedha beektu Oromoon gaafa mammaaku rabbi nu waa beekaaf lo'aa miila dhowwee rabbi nu waa beekaaf
arraba kee kan akkas godhe buleessu dhugaadhuma jirtu dubban irra qabaan bennu gala amma anaan kan na ajaa'ibu please video kana copy link share godhaati akka carraa yoo bira ga'e biraan naa gaa'e bira ga'uu danda'a biraan geessisuu hin dandeessu biraan naa ga'a anaan kan na ajaa'ibee gaafii guddaa natti ta'e gaafa ustaaza jedhama beektota jedhama ustaaz Maamad Bayaanii qaraadha ustaaz Ahmadis qaraadha gaafa jarri kun akkanatti arraba agana ga'u walti keessanu gaafa namni arraba kan namni beekaa dhadhamee silaa jarri kun silaa quraanuma qaraaniiru miti Maamad Bayaan kun akkam ofii hangooliinsa akkam sirriidha ilaalamuu qaba namichi kun dhugaa dubbachuudha qeeqa waan dhugaa jirtu arginaan hin qeera shari'a amantiidha moo kitaaba zinaa jedhi nama rabseedha kitaaba kalbina jedhi nama rabseedha kitaaba muka hudduu keettan kaa'e jedhi nama rabseedha eessaa fide namichi kun tokkoon namichi kun mirqaanee akkanatti dubbataa jira gaafii si wal gaafataa jirtan ullee gaafii sirrii mitiyyuu si jammara ustaaz Maamad isaan dubbaa jiran kunis nama mirqaanee jiru akkamitti gaafii akkanaa gaafachuu nama ofiifuu sakkaaramee jiru akkamitti gaafii akkanaa gaafachuu danda'u anaan kan na dhibe garuu yeroo dhaloonni keenya arrabaan gurguddataa jiru kana keessa yeroo dhaloonni keenya kutaa fi gandaan arrabaan wal xiqqeessaa jiru kana keessa yeroo namni arrabaan nyaatee dhugaa jiru kana keessa yeroo namni arrabaan bayee galaa jiru kana keessa yeroo namni amantiif kutaadhaan wal qoqqoodee wal cicciraa jiru kana keessa arrabaan beektota jedhama ustaaza jedhama wanni akkasii jara kana lamman irratti argamuun dhaloonni ammaa kunii fi dhaloonni booda dhufu maal isinirraa baratame mee isin amma dhugaa rabbichaa ustaaza namoo kitaaba aliifiin qara jedhamtu moo akkam akkami angaafiin ati ta'e